Dhaloonni inni dhagaa gidduutti ergaa dhufu. Kennaa meeqa keessan? Maqaa Waaqayyoo. Etuun hojjetiin waggaa dhufu makiinaa bittu. Etuun hojjetiin moo? Maaf akkas taatu garuu? Maaliif akkas taatu garuu maa inni? Ta'ee etuun hojjetiin makiinaa bittu. Harree uun bittu. Hindaaqqoo yoo qirca qalattan hojjetu taanaan. Qircaan siin jedhe hindaaqqoo lama taatee walitti bitteetu si'a kaani hin dhaga'ama. Namni guyyaa ayyaanaa hoolaa maqixxee bitamni amma immoo hin hojjettu taanaan kadhattee hindaaqqoo qixxee qalattaan siin jedhaa. Yoo hin hojjetta ta'e immoo sangaa bittee namaa laatta qaladhette. Kenna harka kee ol kaasi. Ani takka saba kana nana feelaayi bira dhiistiitti nagee. Gwaa Waaqayyoo jedhaa nana feellaa qodaatti nannu maal goon? Makina ganu ejjan. Sona sila. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ega waltajjiin haaraa miti waggaa 19 keessatti dabarsineerra. Arantiin taatan jechuu barbaadeen adiis faranjiis gurraachas namoota hedduu dura waan dhaabbanneef akkaataa qaban namoota qiyaaran ta'u isa dura garuu islaamummaa fudhachuun waa sadii qofaa nama gaafata. Waa sadii qofaa. Tokko rabbi gaafa si jaallatu akkuma nama jaallattuuf giiftii laatu islaamummaan nama rabbi ganamaan eebbise galgala isaa bareechuudhaaf immoo karoorse bood galgalli keessiifa toludhee rabbi biraa kennaa namaa laata. Allahu Akbar. Inni lammaffaa islaamummaa fudhachuun inni lammaffaan dhugaa ba'uu barbaadatu hin taane dubbisuu barbaada. Falmii barbaadatu hin taane dubbisuu barbaada. Mataadha morma. Mataan keenya kun jireenya keenyaaf bu'aa buusu taanaan mataan keenya morma keenyaaf ba'aadha malee bu'aa miti. Isa kanaaf lammaffaan dubbisuu barbaada. Inni sadaffaaf inni olaanaan wanta jireenya namaa keessatti ulfaatu tokko kutannoo yookaan murtoo barbaada. Kutannoon በጣም ከባድ የሆነ አገላለጽ ነው። መወሰን በጣም የሚከብድ መወሰን በጣም ኃይለኛ ጊዜ የሚያስፈልግ ውሳኔ ነው። ውሳኔ የሌለ ሰው ደግሞ ሁል ጊዜ እየወደቀ ይቀጥላል እንጂ እየነሳ እየተራመደ አይቀጥልም። ሰከናፊ ኢትአንሱዳን አኩማ ዱበተሙ ኢስላሙማ አካታቲ አጋአ ዱፍኔፍ akkata nun keessa gallee laallu samii kanaaf lafa qaba. Allahu Akbar. Na yaadadhaa barataa kutaa 8 ta'etu jiru ijoollee islaamaa bira dhaqanii nakaa mana barumsaati. Biraan taa'uudhaan baqan. Maaliif ennaan amantaa islaamaa akkamittiin nutti maa dhufnee akka waan xonqaawota ta'anii xonqaawurra darbanii nama maraachuurra darbanii shibaa nama gochuu digimtii namatti gochuu caatiifa namatti qama'uu nama raatessu akkatti nutti mamaa waan guddanneef kilaasikiitti baqataa turre. Gin ayidellen. Islaamummaan isa nama maraachu tun taane islaamummaan isa namatti xoloqolo tun taane islaamummaan isa jibba babal'isuuf shororkeessaa isa of kiyaa qabu taane jaalalaaf nagaaf tasgabbii naamusaan kan guute. Allahu Akbar. Ija jabinaan dubbata inna dubbatu kun akka ajaa'ibaa guddaa ta'u ayinaa nam beekaa. Qur'aana bakkumaan hin fudhanne jirtu. Nama ajjeesisa jedhusuma. Bakka feeti dula keessa naan ajjeesa qabsoo keessatti eeyyen. Ati wangeela ni fudhattaa eeyye akkuma kiyyaa kana mamii malee shakkii malee ni fudhattaa wangeela hin jedhu eegi. Inde? Hin fudhattaa. Wangeela maaliif hin fudhadhu reen? Hin fudhadhaa jedhe boqonnaan sii dubbisaa hin fudhattaa. Hin fudhattaa siin jedhee boo afaan Oromooti ha? Nama hirribaa kee maal jedhasa? Maan
Sagalee keetu akka nama baarmeelii keessa haasa'utti dhaga'ama. Sagaleen kiyya fagoodha. Sagaleen akka kiyya. Sagalee kiyya akka waaqayyoo. Sagalee kiyya namni dhaga'u hin jiru. Gatii eerfoonii godhatteertu waan baay'ee haasa'aatti fakkaata. Eerfooniin kun birrii ta'e waan naggadatti jira tura qaaliidha. Waan siin jedhe hin fudhatta boqonnaan sii dubbisan mayi. Baala abbee waal taatani. Sii dubbisuu hin jedhe gurba. Hin fudhatta. Maaliif hin fudhadhu? Ishii sii dubbisa. Wangeela of biraa ni qabda moo hin qabdu? Jedhe sammuu keessaa qaban. Maa sammuu keessaa maal? Okay, sammuu keessaa waan gartee seerri uumama boqonnaan saddeet maal jedha? Maal jedha? Hin barbaada maal jedha sammuu keessaa hin qaba jedhee. Hayyee dhiisan si qoradhe hin beeytu. Hin qabdaa wangeela of biraa dura? Yoo jedhe bakka guupheen xennaa jedhe. Yoo jedhe. Ajaa'ibaa mee. Ijoolleen biyyaa suka horii jirti. Waan jedhe hin qabdaa wangeela of biraa yoo hin qabaanne ani hin qaba ni qabdaa. Kenteen wangeela dhiistee bara isa qabdiimi. Naan qaba jedhime wangeela qabdaa. Wangeela san hin fudhanne. Gurba faraan biratti achis dabarsa sagantaa jechuun wangeela qabdaa hin siin jedhe. Qaba maaliif hin dhabe hin jedhe. Okay bani wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 bani. Maal jedhu. Bani ka quraana kiyya bani dubbise ka an quraana sammurraa qabna wangeela sammuu namaa keessaa maal godha wangeelli. Akkam. Sirbaa caalutu sammuu keessa namaa ta'a malee wangeelli sammuu keessaa dalaga qaba. Maal quraanni inni afaan Arabaan barreeffame. Dubbis afaanuma sanuu sammuu qabannee jira nuti as keessa waraqaa miti. Wangeela kasarakkise afaan Oromoo sammuun qabduumi. Wangeela hin qabdaami bani wangeela Yohaannis. The Gospel of John verse 8:30 dubbis. Nurakke dubbisinis rakkisaadha sa daqiiqaa guddina kana. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 22 kaastee yoon dubbista ta'e. Gurba soddoma manaa dubbisiin si jedhe hin fudhadhaa naan jettee reefu yeroo na gaafattu qur'aana achi naa dubbisiin jenne boqonnumatti naan dubbistu eeyyeen siin jedhe shakkii malee bakkaan sikkane bakka ati na gaafatte tokko naa dubbisiin jenne gadi dubbisiin hin jenne eeyyee naan fudhadhaa siin jedhe. Wangeela waan naa dubbisu wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 keewwata tokkicha san naa dubbisiin siin jedhe. Maqaa gooftaa sii du'eetiin. Keewwata tokkitti ati naa kennituuni siin dubbisuu bakka hin jedhu dubbisi bakka. Ustaad itti fufa hin dubbisu peenteen abadan peentee tamtu jiraam. Ustaad itti fufa. Boqonnaa 5 lakkoofsa 22 kaastee amma 30tti siin dubbisu. Kanan fudhatte yoo ta'e naan siin dubbisu. Ustaaditti si deebisa ishee amma fidi naan jette si garsiisuu deeme obboleessa. Tole. Yohaannis 20 sitti mul'ata. Ta'otee Yohaannis 20 boqonnaa 14 si dubbisa. Yookaan 13 akaasu. Isaan yemmus dubartii nana maaliif boossa jedhanii ishee gaafatan. Isheen immoo gooftaa koo fudhataniiru. Gadi deebis. Eessa hayyee kuno. Ergamoonni Waaqayyoo lama. Lakkoofsa 12 kaasi dubbisa. Lakkoofsa 12 kaasi dubbisi. Rakkoon qaba hayyee. Akka jedhu. 12 kaasi dubbisi. Ishi naa obsi kunoo 11 nan kaasa rakkoon hin jiru obsi suuta jedhe. Maariyaam alaan awwaala bukkee dhaabbattee hin boossi turte. Isheen bo'aa gadi jettee awwaalicha keessa ilaalti. Ergamoonni Waaqayyoo lama uffata adii uffatanii iddoo Yesuus kaa'ame ture. Inni tokko mataa duraan inni kaan immoo miila jalaan utuu taa'anii argite. Isaan yommus dubartii nana maaliif boossaa jedhanii ishee gaafatan. Isheen immoo gooftaa koo fudhataniiru ani iddoo isa kaa'an hin beeku jettee isaaniif deebifte. Gooftaa koo fudhataniiru jette malee gooftaa koo jettee ni beeku. Ganaadha qo'i ganaadha jarjariin biraan geenye. Deebifte. Kana jechaa meesuuta jedhi mee obboleessa meesuuta nan xumura ganaadha naan xumuree jedhu asofta. Kana jecha yemmuu garagaltee Yesuusin argite inni achi dhaabbata ture. Isheen garuu Yesuus ta'uusaa hin barre. Bartee moo barre? Eeshi yerika gooftaa koo bartee moo barre Yesuusin ta'uu kana amane dero. Hin barreen siin jedhe maal hin barreen siin jedhe mi'aan duras. Yesuusin ta'uun barre ture tole. Egaa Yesuusin ta'uudhaan barre itti aansee maal jedhe? Yesuus immoo dubartii nana maaliif boossaa kan jedhaa jiru Yesuus maaliif boossaa? Eenyuun barbaaddaa jedhee ishee gaafate. Isheen illee
kun eegduudha jettee eenyu jettee? Eenyu jettee? Eenyu jette? Eegduudha jettee waan yaaddeef namni itti dubbate kun eenyu jettee isa Yesuus dubbatu kana? Hemmaani nageessumoo? Dame. Barteettiire. Oi isheen eenyu Yaa seete? Rabbii koo. Kan itti dubbate kana eenyu seete isheen qoy? Ani sila sitti meerami. Meesuu Faraan. ta'e al Faraan tokko sitti qoy. meerama. Waan si gaafadhu qofa Wangeela kana sammuu koo keessaan qaba. Dame. Wangeela kana sammuu koo keessaan qaba. Nama tokko Dame. shawwaddee bahuu hin dandeessu yoo warra kaan shawwaddee anaan Ish shawwadduu akkan hin shawwaduuf hin shawwanne na dhaggeeffadhu obboleessu naa deebifta. Jara sanaan gooftaa koo jetteette sila. Dhaggeeffadhu. Jara sanaan gooftaa koo Obboleesso. jetteette. Eegduudha isin hin jenne kan eegduuni gooftaa koo jette jedhee ramuun jenne. Yesuusiin hin barreessiin jedhanii handura. Oi nama eegdu sanaan gooftaa koo jette jedhee ramuun jenne. Isa eegumni ka kun hin barree jechaa Isa eegu akka ta'e oi kaasittiin hima. Isheen kan jette isa eegu seetee jettee jechaan jiru kun maal jedhee isheen illee kun eegduudha jettee waan yaaddeef ilal namni isheen jechaa jirtu kun eegduudha jettee waan yaaddeef. Barteetti. Hin bariinuyyuu garuu eenyu seete isheen? Sila garuu eegdota sanaanii jetteeti. Eegdota sanaanii jette. Maarree eegduudha jettee waan yaaddeef miti kan jette isheen? Eegduudha jettee miti kan yaadde namitti dubbataa jiru? Eeshi baay'ee dubbisi. Kanaafuu eegduudha jettee Gooftaa koo waan asii yaaddeef fuuteessa keessettee mana. Qoyi! Hin jenne gooftaa koo asii fuuteessa keessa hin jenne